عفوا المشاركة في اتخاذ القرار. الجنة وهي يقول أتشوف الجنة يوكا مرتو وهي فرأتشو داف هرماتشسا تو هرماتشسا نما وجنجو شورا قلتشو هرماتشسا تو المشاركة في اتخاذ القرار وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. نمني وجه مريته وجه مرتسو قبا مرتو وهي فرأتشو داف الجنة وهي فرأتشو داف الجنة وهي كأتشو داف قبعه فيه الجنة لجده إمامي لجده حواسة كيسا جرو ورد تدياته وجن أصحاب الشورى قباتشو قبا أصحاب الشورى مري نما وجن قجيسو قباتشو قبا نما وجن مري قجيسو كنا وجن نمو مري اتشو قبا قافة الجنوتي في مرتو وهي فرأتشو بربادي نمي يجو نعرف فهماني يمي الجنة فرأتشو داف hirmaachisaa ta'uu jechuudha. Hirmaachisaa. Nama hirmaachisuu qaba. Rabbi ummataan mari'adhu yeroo jedhu ummata hirmaachisee jechuudha. Inni shanaffaa isa sadaffaa sana keessa jira. Al-ilmu wal ma'rifa. Hubannoo qabaachuu. Hubannoo hawaasaa, hubannoo hojii, hubannoo qabaachuu jenna. Afaman yamshii mukibban alaa wajhihi أهذا أما يمشي سويا على صراط مستقيم. أدم سما أدم كان هندك يستو هو بنو أباتشو. اسمه كنارا. اسمه إنه بودا أميرة تودن دسو. دبرتين رت أميرة تودن دو. تيري رت أميرة تودن دو. أكا ولي غلط تودن دو. سفر كيسة تودن دو. ماتي كيسة تودن دو. إني أدى درك كيسة تبور أبامنات. غافا أبامنات أميرة حواس سنات. أميرة ماتي سنات. maal ta'uu qaba alilmu wal ma'rifa hawaasa kan koo kana maal godheen akkamittiin beekumsaaf waa hundaayyuu diiniidhaan duniyaadhaan hoogganee deema jedhee ofii isaatii hubannoo qabaachuu qaba barumsa qabaachuu qaba barachuu qaba akkasuma akkasii miti inni ja'affaa التواضع والقرب من الناس التواضع والقرب من الناس أفقد كابو في حواسة تجاهشو أفقد كابو في حواسة تجاهشو قيام حواسة رافقو إني سلا أميرة فكيني درجة بون توك أميرة غافة وناتي أمير بكة توك جراتا درجة بون برا بكة توك جراتا دبرتون نغافة أميرة بكة توك رت أميرة تاسف مني جران أمير بكة توك جراتو أكسم ور حواسة بكة توك جراتو وسري مدي حواسة تجاهنيان itti dhiheenyaan hariiroo uumamuu qaba. Hariiroo uumachuu qaba. Eenyu hogganaan milkaa'aa ta'e jechuudha. Walitti dhiheenyaan kunimmoo maaliin ta'a? Tokkoffaa akkuma sila jennu obsa. Lammaffaa wal danda'uu. Sadaffaa uzrii walii kaa'uu. Uzrii walii kaa'uu. Uzrii beektu miti? Uzrii walii kaa'uu. Waa beekan jedhe. Tokko obsa walii obsuu lama wal danda'uu jechuun sun obsuma keessa utuu galuu wal danda'uun nama kanatu inni tokko sardamaadha inni tokko obsaadha inni tokko hin beeka inni tokko hin beeku inni tokko hin hubata inni tokko hin hubatu inni tokko hin arrabsa inni tokko hin faarsa inni tokko achi deema inni tokko as deema inni tokko hin fiiga inni tokko suuta deema inni tokko ibaadaa jaallata inni tokko hin jaallatu inni tokko masiida jaallata inni tokko immoo ittiin dhufu inni tokko nama ajajaa ta'e kana hin taqabbalaa itti dhiyaata hin jaallatu inni tokko immoo ittuma hin dhiyaatu fuuluma isaa arguun barbaadu kana akkamiin injifatama wal danda'uu dhaafii obsaan wal danda'uu isuma inni achi fiigu inni nama kooti jettee haasofta bakka biraatti isuma misin jaallanne sana bar nama sana maasha Allah an baay'een isa jaalladhaa jettaan baay'een jaalladhaa gaafatti dhuftes immoo tuqabbiluhu wa tuqaabiluhu bixaraara beektu miti bifa ho'aa ta'een simatte jechuudha yeroo gaafatti dhuftu takka walitti dhuftani miti baay'ee gaafa walitti dhuftan immoo akka tasaa bifa ho'aa ta'een simatte jechuudha akka nama
beektaa miti egaa nama haalii maatii jaalalli adda fagaatee walitti dhufe akkasumatti simattaa kun wal danda'uu keessaa tokko jechuudha. Inni sadaffaa maanni? Uzrii walii barbaadu, uzrii walii kaa'u. Isin kun barbaachiftuudha beekaa numa hunda birattuu barbaachifti. Fakkeenyaaf nam tokko ka'ee silkii dawwalamee naan silkii hin kaafne nama jalaa. Hin kaafne silkii. Achumaan silkii cuftee itti haruun qabdu. Tarii silkiin bira hin jiru. Tarii saayilentii irra jira. Tarii walga'ii irra jiraafiyyi kaasuu dhabee. Tarii numan argine. Uummanni uzrii barbaadamaaf jechuudha. Maaliif akka hariiroon sun hin diigamneef hojii jireenyi sun akka hin diigamneedhaafi uzriin barbaadamaaf. Dhufamee waliin ziyaarree walitti hin dhufne walga'ii hin hirmaanne. Nama walga'ii hin hirmaanne qeequu dura uzrii kaa'uufi. Amma fakkeenyaaf kaleessa nama baay'ee dhufi. Warra haadhan nufi qeequu hin qabnu. Maaliif tarii rakkataniiti. Tarii haajaa rakkoo cimaa wayititti dhufe. Tarii dhukkubsataniiti. Tarii waan immoo irraa hafuunsaa hin danda'amnetu itti dhufee jennaaniyyuu walga'ii kana irraa hafan malee abadan hin hafanu. Isa kana dhaga'uu qabu jarri immoo. Namuu nafu isa kana uzrii walii barbaadu jechuun kana. Haadha manaatii fi abbaa manaa birattis akkasi. Goddinyaaf goddinyaa birattis akkasi. Haati manaa abbaa manaatii fi uzrii kaa'uu danda'uu qabdi. Abbaan manaa kootii kana naan boone gaafa jettee waan dhabdu lakkooftu. Tarii kanaaf naa godhuu dhabee. Tarii kanaaf naa godhuu dhabee. Tarii kanaaf naa godhuu tarreessuu qabdi jechuudha. Uzrii gara dhibbaa kaa'uu qabdi jechuudha. Uzrii dhibba kaa'uu qabdi jechuudha. Dhibba kana keessaa tokko hin dhabu abadan inni. Otuu gaafa duddubbaan uzriin kun kaa'ame namicha sana maaltu uumama keessatti jaalamatu uumame jechuudha. Akkasiidha. Ani akkamitti hin fudhanne amaluu akkas naa jiraadha jechuutu fudhatama. Sana booda alqurbu minannaas namatti dhiyaachuun argama adeema tawaadu'a jechuudha. Of gadi qabdee otuma aangoo qabdu otuma gaafachuu dandeessu otuma loluu dandeessu otuma ari'achuu dandeessu maal taate jechuudha. Nama kana kun al'asala damma nyaachuu danda'a jedhu jarri arabaa yeroo walii dhaamanu otuu dhaaba isaan cabsin damma nyaachuu danda'i. Dammas nyaachuu qabda. Dhaaba isaas cabsuu hin qabdu. Akkamitti ishee malatti baasuu qabda jechuudha. Namas dhabuu qabdu atis ergaan kan kee bakka ga'uu qaba. Waan deemtuuf sana argachuu qabda. Waan deemtuufi argachuu qabda. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن رسول ربي صلى الله عليه وسلم حواسا ولتقبتني حواسا كان ولتقبني حواسا كسد جالة المال النجنان تقفى قلبي لافا لما فا حواسا تديهاتا حواسا وفي ساتي نها جالة ننجرون نها جالة ندرون من جالة لا تدرس لما مالتي رام نها جالة ولا من جالة لا ننجرون إنكم تجرموا كذا من جالة لا درسوا كذا قافاتي من جالة لا درسته إني سنس من جالة لا درس روان ده مال فرق يدود جالة والجالة شو تركم هاجت شو أتس نها جالة نجتشوا كذا درسته إني سني مال درس مسلم مال درس نها جالة درس بتما يكون الجواب هكذا ديبين ساك سمتا أن من جالة لا قافات درسته جرم مال جد أنس من جالة هاجر أنا أبجان اللي والكتاب تلفاج الشورى إني جافا كان إني تربفا قرأت ما دي آتيرا الحزم وعدم التردد مرنا في شكي أبو مرنا قباتشو رافي شكي أبو مرنا قباتشو وان كرمسي شورا قديرا مريتيرا الجنة بافتانيو الجنة في شورا قدانيو الجنة قدتان كنرتم مال قدتشو قبا مرنو قباتشو قبا الجنة قباتشو قبا شكي قباتشو قبا فإذا عينت فتوكل على الله جري الرب يرواتكم مرتي شورا قوتي كاتبودا مرتي توكم راوت يجو
إني جاءت سدتفا التحقق وعدم إطلاق الأحكام المسبقة يرون دا ومكان يفتشوا في هبنور أنديمو oduu amma dura qabatanii akkas jedhame dhaan deemuu dhiisu. Yeroo hunda akkas jedhame waa diiga waan ta'eef waa tokko hubannoo fi mirkaneeffannaadhaan deemu. Hubannoo fi mirkaneeffannaadhaan deemanii oduu namatti dhufu hunda qeebaluu dhabuu jechuudha. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanu. Maaliif an tusibuu qawman bijahalatin fatusbihuu alaa maa fa'altum naadimiin. Tarii namni gariin nama karoorrisaa adeemsisaa dargaggoo keessattis haa ta'u shamarran haadhotii abbootii keessattis haa ta'u namoota tokko jira. Namoota waa diiguudhuma rabbisa kaa'e. Namoota jibbaadhuma facaasuudhaaf rabbi isa kaa'etu jira mandara hunda keessa. Diigaa jedhama kun yoo dunduu ka jedhe wama ittiin ergamte kana kaayyoonuma keerraa usi jallisaniitii akka namni si godhu yoo nama hedduudhaan bulte nama hedduudhaan hin bulamu jechuudha. Nama keessaa filatame nama dubbii isaa fudhatama nama dhugaa irratti lafarraa ka'ee guddatee si bira ga'e nama duraanuu amanamummaa qabuu fi sobarraa fagaataa ta'e ilaalteeti ittiin mari'atta malee haasaa namaa hunda yoo fudhatte an tusiibuu qawman bijahaala nama nagaadhaa itti tuqxaa. Nama nagaadhaan adda baataa. Nama silaa otoo si wajjin jiraate si fayyadurraa adda baatee wal deegdanii facaaftaniiti atis facaasumaa namaa taatee kophaatti haftaa. Fatusbuu alaa maa fa'altum naadimiin. Ijoollee maaliifan haasaa sana haasa'e? Amma miidiyaa irratti waan akkasii agartu. Kaleessa ol baaniitu balallabanii waan adda addaa haasa'anii ka'aniiti baramtuun immoo nan dogongore sirrii miti. Maaliif ta'e? Kanaafi meeqa kun? Inni macarrashaa inni sagaliitii fi kurnaffaan salgaffaanii tokkoffaa salgaffaa mura'aa qabaachuudhaa fi qeeqa namaa fudhachuu. Mura'aa qabaachuu qeeqa namaa fudhachuu. Milaahadaa namaa waan namni fakkeenyaaf ati waan akkasiitii waan akkasii godhaattaa ilaa hirriyaan kee waan akkanaati jedhee hirriya namaa himu fudhachuu danda'u. Mura'aa qabaachuudhaa fi qeeqa namaa fudhachuu danda'u. أبو بكر رضي الله عنه يوم تولى الخلافة إذا وقف خطيبا فكان مما قال أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. أكثر أني اسم الرتين دانيا تاسفني قالوا أن موجعلا كيساني متي اسم جعلا تيفي متي yoon bareeche na gargaaraa waanan bareeche sanarratti yoon balleessan mana sirreeffadhaa jechuun astaayitii keessanii fi qeeqa keessan nan fudhadhaa jechuudha. Sagal kurnaffaan asabroo wal muhaawala milkaa'ina hunda waan amma jenne kana hunda milkeessuudhaaf yaalii gochuu. Wa'adamul qawli laa astaxiic وعدم القول لا أستطيع أن ندندو ديسني يالي غوچو أن ندندو ديسني يالي غوچو إنهم كرنفارا إستمراتي إن شاء الله وان باين نجيب فتني غلطوما جركي نسي دفني أسجرني دعايس نفقراتو يادا إن شاء الله والدرا دوبان يادا نبرباتشسو باين نكين يوتك آتسي نما كانتو أسي قد بهي يا رب فدي إرقا كان بكان قودن دي نوان تيف kaleessa yoo baay'ee taane hadda ruudhaa namni ka harcaadhuma akkasuma amma immoo maashaallah jarri dhufe kun niyyaa bareedaa qabu waan ta'eef ergaan barbaachisu itti nu darbee jennaan inshaallah gara kallattii xumuruutti achi dabarfanna amma kallattumaan gara jaraatti achis hin dabarsina. Sheekh Muktaari amirri magaalaa keenya dura bu'aan keenya inshaallah ergaa wanti kun egaa qindeessummaa isaaniitiin ergaa isaaniitiin nutis fudhannee waan kana raawwataarra isaaniif ajajamneeti.
Kanaaf isaanis jechuudha waan nurraa barbaachisuu fi dhaamsa gabaabaadhaa fi du'aayis nu kadhatanii inshallah akka jedhan gama isaanii isin dabarsa. Wabillahi tawfiq. Hangama kootiin. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Harakarusi, kayosi dura,